Keessattuu geggeeffamu kan naannoo Tigraay irraa ka'ee gara naannoo Affaariitii fi Amaaraatti babal'ate kan ammaan tana naannoo Amaaraatii fi Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiruun naannoo Amaaraatii fi Affaar irraa uummanni miiliyoonii tokkootii fi 700,000 sababa waraana kanaa fi haala Beela jedhamuuf yeroo ammaan tana saaxilamanii jiran. Godinaalee wallo kaabatii fi wallo kibbaa keessatti qofa uummanni 100,000 buqqaa'uudhaan uummanni kun yeroo ammaan tana beela hama jedhamuu fi akka saaxilame beeltii wallo keessattuu dhalattu beela bara Haile Sillaasee kabara 1966 wallo dirqi jedhamu san yookaan ammoo beela wallo ka jedhamu 1966 yookaan 74 godhame yookaan beela bara Mangistuu Haayilemaariyaam kabara 1977 yookaan ammoo 84 akka faranjoota beela Itoophiyaa guddoo jedhamu beela suniin wal fakkaata haali ammaan tana jiru kun yoo hin jijjiiramne ummatii walloo ka beela guddaa kana jala jiraachaa jiru ka beela fi saaxilame kunini akka baala mukattu harcahuu deemaa jedhamee sodaan guddaan dhiyaachaa jira. Haal ammaan tanaatiin walloo keessattuu maaltu taayuutu jira yookaan ammoo maaltu dhalataa jira ka jedhurraa odeeffannoo tokko lama isina biraan hagennu. Naannoon Amaaraa walloo lafti jedhamu kun godinaalee afur adda addaatu gargari qoodamtee yeroo ammaan tana naannoo Amaaraa jalattu gurmooftee jirti. Godinaaleen afuraan durii walloo jala turanii ka ammaan tana naannoo Amaaraa jalatti gurmaawanii ka jalqaba gara kaabatiin yoo dhufne godina Waagamraatu jira ka magaalii isaa Soqota ummata Waag ummata Humraa ummata Agwoo ka qabanii ummata afaan Agawunya yookaan ammoo naannoon Amaaraa afaan Himxaaninya jettuun warra dubbatu jechuudha ummata Agwooti. Kaan ammoo godini lammaffaan godina Walloo kaabati ka magaalii isaa Qobbooti godini magaalisa guddoon Waldiyaati asirreeffadhuuti. Magaala Waldiyaa akka Qobboo faattu akka Haaraa Gabayaa faattu Qobboo Roobit faattu keessa jira. Godini lammaffaan godina Walloo kaabaa ka magaalii guddaan maqaa afaan Oromoo qabdu Waldiyaa kana. Godini sadaffaan godina Walloo kibbaati. Godini Walloo kibbaa kun ammoo ka Kombolchaa fi Dase of keessaa qabu. Godini afuraffaan ammoo godina Kamisee godina saba Oromiyaa ka jedhamu. Kamisee Jillee Dhummuugaa faa ka akka Sanbatee Harawaa Caffaa faa ka akka Baatee faa Arsuma Fursee faa of keessaa qabu godinoota kan afuraani. Godinoota Oromoo kan waan dabarte godina Oromiyaa kan waan dabarte godini sadaanii kunini ka maqaa durii Walloo kifla hagari jalatti bula yeroo ammaan tana waraanii hamaan keessattuu geggeeffamaa jira. Ibiddi waraanaa kunini godina Oromiyaallee dhaqqabaa jira. Godini Oromiyaa kun kanaan durattu warra Saaminoo Tsiggeetii fi Abberee Addaamuu jalattu ibiddaan ciincawaa gubachaa jira. Garuu waraanii kaabaa kun haga tokkottu hin dhaqqabne ammoo dhiibba waraanaa kun ittiin bayaa jira. Godinaalee Walloo ka jennuun kana keessattuu ammaan tana xiyyeeffannaan namni hedduun kennamee fi ka dubbatamaa jiru godina Walloo kaabaa ka Waldiyaatii fi godina Walloo kibbaa ka Kombolchaatii fi Desee kan irra haasawaa jiranii ka warra Baabboota Haldaree kana irra haasawamaa jiran malee Waagimraa keessatti Soqoxaa keessatti Abergallee keessattuu Tsaagibjaa keessatti ummanni Waag ummanni Agoo miidhaa guddaa fi beela guddaa fi saaxilamaa jira. Beeli kunini beela mootummaan Abiy Ahmedii uume artificial famine jedhamee akkasitti dhiyaata beela nama tolche beela waaqii hin uumne beeli waaqii uume jechuun injiru beeli waaqii uume jechuun fakkeenyaaf hongee gogiinsa yookaan oolaa ka jennu yeroo gari roobii roobuu yoo dhabaate yoo roobii gahaan hin jiraanne qotee bulaan midhaan hin galfanne horsiisee bulaan horiin isaa hin dadhallee ameessa hin qabne marri nyaatu bishaan dhugoo hin jiraanne beeli akkasii dhalachuu danda'a. Beeli gosuni beela uumamaati. Garuu beeli gosanii biyya hedduu keessattuu dhalata. Ameerikaallee keessattuu gogiinsi gosuni jedhu tasirreeffadhuuti. Hongeen gosuni gogiinsi gosuni oolaan gosuni biyyoota hedduu keessa dhalachuu danda'a. Ameerikaallee keessatti dhalachuu danda'a. Ameerikaa Kaalifoorniyaan hin goddi. Kaalifoorniyaan gogaa oolti. Minisootaan kulleen baran gogiinsattu jira.
Texas ni goddi gogiinsi ni jira Arizona ni goddi gogiinsi ni jira hongeen nu jirti garuu ummati hin beelawu maal jennaan ummati imaammata poolisii qaba midhaan dhiyeessitu jira gabayaa mootummaattu to'ataa akka beelti hin dhalanne mootummaan godha akka bishaan hanqinni hin dhalanne akka horiin hin dhumanne akka namni hin dhumanne mootummaan karoora karoorsa gammoojjiin guddoon addunyaa kan keessa argamtu keessa gammoojjiin Mojave Ameerikaa keessatti argamte California irraa kaasee gara Utah gara Nevada gara Arizona hunda keessa jirti gammoojjii kan keessa namni beelaan dhumatee hin beeku garuu gogiinsi yeroo hundaa hin jira kanaafu beela wanni jedhamu beeli waan nami godhu oolan gogiinsi hongee waan rabbi godhu jedhee hayyuun dinagdee ka addunyaa kan gubbaatti badhaasa noobelii ka dinagdee badhaafamee Amartya Sen Professor Amartya Sen akkasittu barreessa gogiinsi hongeen waan namni waan waaqi godhu oolan gogiinsi roobi dhabamuun margi dhabamuun roobi gahan dhabamuun waan waaqi godhu bokkaan dhabamuun waan rabbiin godhu ammoo beelti waan mootummaan uumu yoo mootummaan karoora qabaatee dhiyeessii nyaataa mirkaneessee demokraasiin jiraattee ummatii gabayaa bilisa keessatti bitachuu gurgurachuu ka danda'u taate yoo mootummaan balaa fi uf qopheesse uf karoorse Itoophiyaallee maqaa tokko yaadagaa gizee ማስተባበሪያ ቢሮ ዋንቶ ቢሮ ቶኮ ቀብዲ አደጋ ጊዜና አስቸኳይ ጊዜ ማሊ ዋን ጀራን ቶኮቱ ቀብዲ ኢመርጀንሲ ፕሪፐርነስ ኮሚሽን ዋንጎ ሱኒ ቶኮቱ ጅራ ሞቱማ ዮቴ ቆጳሄ ቤሊ ህንዳላቱ ከናፈ ቢዮቴ ዲሃ ሆንጌን የሮ ሁንዳ ጅርት ቤሊ ገሩ ህንጅር ስፔን ከሰቲ ባላን ኢቢዳ ካያ ጎጊንሰቱ ዳላታ ፖርቹጋል ከሰቱ Ameerikaa keessattuu Kanaadaa keessa garuu beelii hin jiru maal dimokiraasiitu jira maal sirni gabayaa bilisattuu jira maal mootummaan dhiyeessii godha maal mootummaan karoora qaba maal mootummaan lammiilee isaatiif dursa kenna kanaaf beeltii gosa kanaa ka ammaanta walloo keessattuu dhalachaa jirtu kunin beeltii waagimraa keessattuu dhalachaa ummata agwoo balaa fi saaxilaa jirtu kun beela uumama osoo hin taane beela mootummaan Itoophiyaa sila waan hafuu dandaya yookaan waan hanqachuu dandaya hanqisuu dhabuudhaan akka beelti hin dhalanne godhu uf eeggannoo dhabuudha waraan hin barbaachisnetu seene ummata kana beela fi saaxilee ummata kana beelattu haala beelattu geesse jechuudhaani dubbatamaa jira bu'uuruma kanaan ummati kuma dhibba hedduu godinaalee walloo kaamaqadha kan keessatti ammaan tana buqqa'ee gargaarsi namooma dhabame waan nyaatu waan dhugan dhabe ummati dararamaa jira maal jennaan ummati man isarra buqqa'ee jira ummati man isarra fagaatee jira ummanni ibiddisaa irra hin jiru ummanni horii isaa bira hin jiru ummanni maasaa isaa keessa hin jiru ummanni horii horsiifatee tikfatee daldalachaa hin jiru wanni jedhamu cuftunuyyuu haala ammaan tanaatiin karaa nagayaatiin deemaa hin jirtu booroftee jirti walloo haala gos kana keessattu dhalate beelii kunini ammaan tana godina waagimraati fi godina walloo kaabaa keessattu hammaatee jira beela kana ka hammeesse tokko imaammata poolisii waraana hin taanettu geessuudhaan lammaffaa mootummaan kun ummatii beelawee jira ummatii buqqa'ee jira gargaarsi barbaada jedhee hagammaa addunyaatti labsineeyyuu ummata Amaaratii fi Affarii ka beela'ee buqqa'ee waraananii Samantha Power hoggantuu dhaabbata Ameerikaa dhaabbata gargaarsa Ameerikaa ka idil addunyaa USAID irra dhageenye malee mootummaa Abiy Ahmed irra dhageenye kanaafu mootummaan Abiy Ahmed akkisatti ammallee qobboo to'atee jira qobboo roobit to'atee jira haaraa to'atee jira shanee karaaba to'atee jira waldiyaa to'atee jira waagimraa godina Soqoxaa aanaalee hunda keessattuu Niraaq Tsaaxaa haiqi marsaa hunda to'annee jira roqaa qabannee jirra kanaafi beelti hin jiru jedhee dubbata ummati buqqa'ee ummati waraanii Tigraay lafa qabate ummati beela'ee buqqa'ee hin jedhu akkas jedhee jira sun qofaa miti gargaarsi namooma kasila dhaabbileen gargaarsa kennuu barbaadan gara Tigraay akka hin deemne gara Amaaraa godina Walloo kaabaa akka hin deemne gara Waagimraa akka hin deemne mootummaan Abiy Ahmed dhowwaa jira wanni nama gaddisiisu mootummaan Abiy Ahmed naannoo kan keessa moo'ame akkuma baheeni tajaajila ummata tajaajila hawaasa tajaajila namni barbaadu ka jiraachuuf barbaachisa jedham cufa naannoo kan irraa kute mootummaan Abiy Ahmed akkuma waraanaan moo'ame waldiyaa fi naannoo kan keessa baheen tokkoffaa telefoon waan jedhamin dhaamse
internetii waan jedhamin dhaamse odeeffannoon hin jiru namni odeeffannoo malee dhumachaa jira warri fira isaanii kabiyyi bilaa jiran telefoonaan itti himachuu hin danda'an imeelii godhanii miidiyaa hawaasaatiin ittiin gaachuu hin danda'an kanaafuu odeeffannoo obboleeyyan isaanii ka dhumachaa jiran kana hawaasii bakka biraa jiru ummatii bakka biraa jiru birmachaa fi dhagayaa hin jiru odoo sila Ameerikaan gabbaasuu baattee mootummaan Ameerikaa gad baasuu baattee Itoophiyaan gad hin baastu akkuma naannoo kan keessa mo'amee baay'een akkuma naannoo Tigraahii godhee mootummaan Abiy Ahmedii bishaan dhaamse bishaan hin cufe tajaajili bishaanii hin jiru nami dheebuun dhumachaa jira horiin dhabsuun dhumachaa jira nami dheebuun miidhaan hamaan irratti dhaqqabaa jira sila ummatii yeroo akkasii rakkoo kana mootummaan tajaajila akka gaarii dhiyeessuu fi ka qabu bishaan cufee keessa bahee bishaan hin jiru waldiyaa fi naannoo kan hundaayyuu mootummaan elektirikii dhaamse elektirikii eegi dhaamsen dubattuu ammaan tana namni waa takka hojjechuu hin danda'u elektirikiin hin jiru hoofcoon hin jiru midhaan daakachuun hin jiru xaafii harkaan daakate namni jechuun yoo sanuu manjiraa ta'e qabaate boqqolloo harkaan daakate midhaan daakachuu hin dandayu wanni tajaajili elektirikii walitti hidhatu jedhamu tokkolleen hin jiru wanni elektirikii irratti rarrawa cuftu dhaabbatee jira jiruun bakka durittu dhaabbattee jirti naannoon kun ammaan tana gara duubattu deebi'ee jira jedhamee akkasitti dubbatama Abiy Ahmedii tajaajili baankii hin jiru namni maallaqa baafachuu hin jiru tajaajili wanni mootummaa jedhamu tokkolleen hin jiru barnooti hin jiru maaliin hin jiru waan gadafe kan naannoo kana keessa manneen barnootaa saamamanii jiranii hospitaalii saamamee jira waajjirri mootummaa saamamee jira manii hidhaa saamamee jira garii warra Tigraay walitti hidhatutu saame garii warruma achi keessa jira ummatattu wal saama ummatumattu akkas qabeenya walii mancaasa haala gos kana keessattu ammaan tana godinaaleen walloo kun jiranii haala gos kana keessatti miidhaan guddaan dhaqqabaa jira hospitaalii saamamee jira kilinikiin saamamee jira farmaasiin saamamee jira tajaajilli fayyaa hin jiru mee odeeffannoo ammaan tana godina walloo kaabaa ka magaalii guddoonis waldiyaa taate irraa dhufaa jirtu qofa yoo fudhannee miidhaa waraanii kun dhaqqabsu yoo laalle godina walloo kaabaa waldiyaa fi qarqara waldiyaa kana qofa namni dhukkuba sukkaaraa qabu nama 18,000tu jira ummati kun ammaan tana baqatee jira bakki isaan jiranii namni tokkolleen hin beeku qoricha argachaa hin jiran ummati 18,000 ka godina tokko godina waagamraa hin dabalatu godina walloo kibbaa hin dabalatu ummati 18,000 ka dhukkuba sukkaaraa qabanii qoricha argachaa hin jiranii ummati 2,000 ka dhukkuba HIV AIDS qaban ka qoricha umrii namaa fi dheeressa ka dhukkuba kana akkinni seelii keessatti hin babaayyanne godha warri qoricha fudhatu 2,000 qoricha argachaa hin jiran qorichi hin jiru bakki isaan jiranii baqatanii jiranii hospitaalotaa fi kilinikoonni cufamanii jiran dhukkuba sombaa namni qabu ka yaalii argachaa jiru nama 2,000ti godina walloo kaabaa qof keessatti namni 2,000 kunin ammaan tana qoricha fudhachaa hin jiru dhukkuba sombaa qorsa fudhachaa hin jiru warri kulleen bittinnaahee baqattoota waliin baqatanii jiran dhukkuba daddarbuu danda'a laala dhukkubi kan qofa miti kunam dhukkuba gurguddoo dhukkuba jechuun keessattuu TB fi dhukkubi AIDS dhukkuba daddarbuu danda'a sanii alattu dhukkubsata gosa hedduutu jira dhukkubsata sammuu dhukkubsata tiruu dhukkubsata onnee dhukkubsata gogaa dhukkuba gosaati ammaan tana wanni kun waan hin jirree fi godina kana qofa keessatti wanni ammaan tana deemaa jiru kan fakkaata hospitaalii waan hin jirree fi kilinikii waan hin jirree fi dubartiin 1,000 oli karaa irrattu mana alattu dee'an manattu hin deenne beek manattu hin dhalle man isaanii keessattuu hin deenne man isaanii keessa baqatanii waan jiraniif muk jalattu bosonatti gaaratti hallayyaa dhalaa jiran namni akka horii dhalaa jira maal hospitaaliin jiru kilinikiin hin jiru baqatanii jiranii man isaanii jiranii kaampini jiraatte dunkaaniin jiraatte tajaajilli kennamaa jiru hin jiru haala gos kana keessattu ummati 1,000 oli dubartiin karaa irrattu deetti wanni walloo keessatti deemaa jira waan gos kana fakkaata wanni walloo keessatti deemaa jiru kun ammaan tan ummati beelaa'ee ummati dhumachaa jira jaaroleen dhumachaa jirti dubartoonni dhumachaa jiran haga ammaan tana beelan namii 100 dhumatee jira jedhamee dubbatamaa jira lakkoofsi qabaachuun yoo baanne maanguddoonni beelawaa dhumachaa jiranii footoon isin agartanii hedduu miidiyaa hawaasaa gubbaatti daa'ima harma haadhaa ka waan tokko hin baane harma haadhaa gogaa irratti rarra'ee daa'ima jechuun ulee fakkaatu muka fakkaatu ka beelanii du'uuttu jirutu agarsiisa maanguddoo beelan du'uuttu jirtutti mul'ata ijoollee beelan dhumachaa jirtu ka argaa jirru nama sawaa horii dhabsuun limaan bishaan dhabee dhumatu waan akkasii argaa jirra wanni kun godina
godinaalee walloo qofa keessatti miti godina amaaraa biraa keessallee tun jira godina goojjame godina gondarii kibbaa gondarii kaaballee keessattuu hin jira waggaa tokkottu ji'a 10 fi ol naannoon Tigraay haala gos kana keessa jirti ammaan tana walloo jennee iyyaa hajirru malee warri amaaraa ka waraana gifa belo gara waraana Tigraay geggeesse waggaa tokkoo fi ummati Tigraay beela gos kana keessa bahe ummati Tigraay bala gos kana keessa bahe ummati Tigraay waggaa tokkoo fi haala gos kanaatiin beelahe ammaan tana walloon bala gosa suni dhandhamaa jirti warri amaarallee jechuun ka gondarii kibbaatii fi gondarii kaaballeen bala gos suni dhandhamaa jirani warri afarilleen waraana kanaani bala gos suni dhandhamaa jirani waraanii bu'aan isaa miidha waraanii bu'aan isaa ajjeecha waraanii bu'aan isaa reeffa waraanii misoom hin fidu badhaadhin hin fidu daabboo hin fidu nyaata hin fidu Abiy Ahmed waraana kan dhiisi buqqa'uutu jira beela'uutu jira waraanii kun miidhaa qabaa jedhamee gorfamee ture ummati jechuun gifa baloo gaafa jedhanii kakaasanii dadammaqsanii abinii fi maaliin risti kan kee deebisi maali jedhanii gari biddattu oofame ammaan tana miidhamaa jira rakkoo waggaa tokkottu haga dhiyaatu naannoon Tigraay saaxilamtee turte ammaan tana naannoon Amaaraa ummati Oromoo ummati Walloo kunini ka Oromoo fi afaan Amaariffaa dubbatulleen akkasittu saaxilamaa jira haali Walloon keessa jirtu kana fakkaata haali Walloon itti deemaa jirtu kana fakkaata gargaarsi baay'eetu guuramaa jira gargaarsi baay'eetu guuramaa jira dubartiin kuma tokko karaarratu deette jiran garuu ministeerii dargaggoota fi dubartoota ka ijoollee Filsen Abdii biiliyoonii 24 fi miiliyoonii 300 guurree jira dubartoota fi ijoollee buqqaane gargaaruuf jette biiliyoonii 24 fi miiliyoonii 300 garuu ummati Walloo gargaarsota akka argachaa hin jiru maali jennaan mootummaan federaalilleen mootummaan Amaaralleen dantaa hin qabu Walloo irraa dantaa hin qabanii gargaaraa hin jiran kanaafuu biiliyooniin 24 ol maqaa dubartootaa fi ijoollee guuram ijoolleen karaarra dhumachaa jirti haawwan karaarra dahaa jiran karaarra dhalaa jiran amma rakkoon jirtu kana maqaa raayyaa ittisaa biyyaatiif biyya dandamachuutiin naannoo Amaaraa gargaarsi dhufe kanaa ala biiliyoonii meeqatu guurame kan naannoo Amaaraa Oromiyaa naannoleen Itoophiyaa cuftii kennitee jirti hojjetaan mootummaa cuftii kennee jira bulchiinsi magaalaa Itoophiyaa cuftii kennee jira investoroonni cuftinuu kennanii jiran daayaaspooraan biyya alaa guuraa jiran garuu naannoon Amaaraa mootummaan Amaaraa ummata beelawaa kana hin dhaqqabu yoo dhaqqabeef ummata Goojjamee fi Gondariiti ummata Walloo ummata Waagamraarraa dantaa hin qabu waan jira hundaayyuu raayyaa ittisa biyyaatii fi kenninaa maali jedhanii ummati Walloo akkanatti dhumachaa jira garuu mootummaa wadhabeeti miti mootummaan ummata kana beekaa dagate ummati kunini akka beelaa keessa hin baane waan barbaaduu fi ummati kun ummata kiyya jedhee yaaduu waan hin taane fi xiyyeeffannaa hin kennuu fi dargaggeessa keessa waraana erga jedhee dargaggeessa naannoo kana ficcisiisaa dargaggeessi naannoo kana dhumachaa jira jechuudha haali ammaan tana Walloo keessa beelii deemaa jiru beela gos kanaati beela nama tolcheen ummati Walloo afaan Oromoo dubbatuuf Amaariffaa dubbatuu fi ummati Waagamraalleen dhumachaa jira naannoon kun naannoo misoomatiin duubatti hafaati naannoon kun naannoo caasaa mootummaatii fi tajaajila ummataatiin duubatti hafaati ammaan tana ummati gatii gos kana kaffalaa jira miidhaa gos kanaatii fi ummati kun saaxilamee jira rakkoon jirtu rakkoo gos kanaa fakkaatti jechuudha rakkoon Walloo rakkoon jirtu rakkoo gos kanaati haali ammaan tana deemaa jiru haala gos kanaati walumaa galatti rakkoo kana Walloon akkamiin keessa baati ka jedhu ummati Walloo ijaaramuu qaba ummati Walloo uf danda'a uf bulchuu qaba malee takka Amaaraa jalatti takka Tigree jalatti takka akkasii jalatti deeme wanni inni keessa ba'u jiru ummati Walloo uf beekee ijaarame Walloo fi kadhaqqabu Walloodha karakkoo Wallooti quuqama qaba ummatuma Wallooti kanaaf Walloo yoo Oromiyaa jalallee buluu hin dandeenye akka Wallootti akka fu dandeette dhaabbattu akka Walloon ijaaramte naannoo ofii taatu ka godhuu ummata Wallooti Oromoon ammoo deeggaruu qaba Oromoon bira dhaabbachuu qaba Walloon Oromoodha Oromiyaa deebi'uu jechuu miti Walloon jalqaba badiini gos kanaa ka deddeebi'aa dhufu irraa of dandamachuuf ijaaramu malee wanni biraa hin jiru wanni akka Walloo miidhame hin jiru Itoophiyaa keessattuu melaala waggoota sadan jijjiiramii dhufe kan keessatti Wallaggaatti namni maqaa Amaaraatiin ijjeefamu ka warri Amaaraa warri siyaasaa sariixii siyaasaa zayitaa geggeessuu ka Amaaraa ficcisiisanii Abbayyaa gamatti Walloo gurra fardattu namni ijjeefamu Walloo Jimmaa keessatti namni ijjeefamu Walloo Oromoo garuu warri siyaasaa ittiin godhata
warri Amaaraa siyaasa ittiin godhataaf walloo ijjeessu. Walloon wanni kunilleen hin galuuf. Isaaniif Oromoon nu ijjeesaa jira, isaaniif uummattoota kibbaatti nu ijjeesaa jira, ka ijjeessisee siyaasa ittiin dalagu warra Amaaraatiidha. Maaliif Goojjamin hin ijjeefamne? Maaliif Gondar hin ijjeefamne? Maaliif Manzeen hin ijjeefamne? Teguleteen Bulgaan maaliif hin ijjeefamne? Warri siyaasa Amaaraa guyyuma takko ka'e ajjeechaan walloo kun haa qoratamuuti man jedhe. Waraanii bilisummaa Oromoo WBOn haa qoratamuu jedha. Maaliif guyya tokko ajjeecha walloo haa qoratamuuti hin jenne? Ajjeecha walloo qaama bilisaatiin haa qoratame beekamu maaliif hin jenne? Maaliif? Takka jedhanii hin beekan. Amaarattuu du'e maqaa walloo hin dhaane. Wallooni Amaaraa keessa jirtu diina. Walloon afaan Oromoo dubbattu. Wallaggaattuu gala jedhee Asaaminoo Tsiggeetii fi Abbaree Addaamoo irratti duulaa turan. Asittu diina Islaama. Oromoodha. Wallaggaattuu gala kun biyya keessanii miti. Kamiseen midra geenyiidha. Maqaan kun Misraaq Shawaadha. Malee maqaan walloo jedhamullee nuun gargaaru. Laayikomenza jennee walloo maqaa durittuu deebisna. Arma deema jedhanii ari'an. Akkas garuu Oromiyaa keessatti yoo du'anii Oromiyaa keessatti yoo namni Amaaraa walloon ijjeefame Amaaraa ta'an. Amaaraa keessatti yoo ijjeefaman ammoo ashabbaari ijjeefamuu qabani. Siyaasa gos kanaati. Siyaasan Amaaraa ka deemaa jiru walloon haala gos kana keessatti eegi jijjiiramii kun dhufe saba Itoophiyaa gosa Itoophiyaa keessa jirtu ka Oromoo keessa wanni akka walloo miidhamaa jiru miidhan irratti gahee hin jiru. Ibidda Asaaminoo Tsiggee yeroo 3-4 dhandhamanii ammallee warra Asaaminoo Tsiggee san jalattu Minilik Birgadi, Tewoodiroos Birgadi, Xaanaa Birgadi jedhamanii achi jalatti dhumachaa jiranii waraan isin ilaalle deemanii Tigraay keessatti qoraasuma qoraan tayaa jiranii ummati isaanii ammoo walloo keessattu beelanii dhumachaa jira. Walloo beelofsiisuun, walloo ajjeesuun, walloo hacuucuun kun aadaa siyaasaa Itoophiyaa dullacha baratame waanuma kanaan dura jiru waanuma beekamaadha. Wallooni beela ka jalqabe. Wallooni beela ka jalqabe bara Tewoodiroositidha. Suniin dura walloon biyya badhaatu turte. Biyya qarooma guddaa qabdu, biyya mootota, biyya aalimoota, biyya amiirota, biyya hoggansa aangoo mootummaa turte. Namni waan kana dubbisu barbaadan bara walloon seenaa siyaasaa Itoophiyaa kaabaa keessatti bakka guddaa qabdu haga isaan Gondar deemanii afaan Oromoo, afaan hojii mootummaa goosisan bara Iyyoos, bara Bakaaffaa, bara Yohannis tokkoffaaf lammaffaa nami deemtanii laaluu barbaadanii seenaa dubbisuu dandeettan. Suniin durattuu garuu haga Atsee Tewoodiroos bara 1855 Alii Xiqqaa bulchaa walloo irraa dhufee Alii Alulaa moo'atee aangoo irraa ari'u asitti wallooni beela waan jedhamu akka gosa Atsee Tewoodiroos hin qabdu turte. Kan ammoo nami nutti immoo Professor Hussein Ahmedite. Professor Hussein Ahmed jechuun nama walloo keessa nama bahee professorii seenaa seenaa Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisu kitaaba inni barreesse seenaa walloo namni dubbisuu barbaadanii kitaaba isaatiin jalqaba. Islam in 19th century Walloo. Islaamummaan jaarraa 19ffaa keessatti walloo keessatti akkamiin babal'ate ka jedhu barreeffama isaa ka PhD fi ittiin hojjate gara kitaabatti ol guddisee Professor Hussein Ahmed kitaaba barreessee jira seenaa walloo keessatti walloon akkamiin beeltii hamaan akka bara Atsee Tewoodiroos sen. Atsee Tewoodiroos bara 1855 haga bara 1868 Maqdala irratti warqituunfaati ijjeesanittu walloo lafa waraanaa godhe. Atsee Tewoodiroos Gondar irraa ka'e garuu Goojjamii miti kan inni lole, Gondarii miti kan inni lole, Atsee Minilik Shawaa miti kan inni lole, yookaan ammoo Kaasaa Mircaa Atsee Yohannis Tigraay miti kan inni lole. Jiddu galeessa kan inni godhate barbadeessee daaraa godhe. Hayyoota Oromoon qabdu jedhama, hayyoota walloon qabdu jedhama guyyaa tokkotti walitti qabe nama 32 ijjeese. Sanuu dhakaan tume ijjeese Maqdala irrattu. Walloon akka hin qotanne godhe, akka hin bobbaafanne godhe, akka hin tikfanne godhe, akka hin daldalanne godhe. Walloon gaaf inni aangoo qabate sun nami biyya alaa nama kuma meeqatti dhufe. Turkoonni, Armeeniyaanonni, Iraanonni, Araboonni, Faranjoonni walloo keessa hin hojjechaa daldalaa turan. Walloon jiddugaleessa dippiloomaasii turte. Walloon jiddugaleessa amantii Islaamummaa turte. Walloo waa hundaafuu qarooma turte. Qonna ammayyaa qabdi. Walloo gosa suni waggaa 12 ka walloo keessa turetti walloo daaraa godhe waa hunda balleesse hayyoota isin qabdu ijjeese nami qotachuu bobbaafachuu dhowwe lafa walloo kana inni maan jedhe wanni inni fide he plagued lafa walloo kana gara balaattu deebise beelii jalqaba gaafa Atsee Tewoodiroos achi keessa ture dhufe
Atse Tewoodiroos akkasii godhe. Atse Tewoodiroosii kana akka inni mo'amu gumaacha guddaa ka godhe bara Ingilizootiin dhufan sunini warqituu faadha. Mastawaat faadha warra hoggansa Oromoo warra yejjuuti